بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينكو إسلاما كبجمتوتا هندرة سجنتا جبابا تكون كبدة سنف دجرة سجنتان سنلين أكاتا قرآن اتقرانو يوكان اتحفظنو كرا جبابان برسيسا ملي اتي موبايل كينيرا برچو دندنيو إن شاء الله ورا قرآن كراو في حفظوله أكما تناندرا برامتي بلا ستوري سينودان هولي قرآن كجو كنا فيدمنا كنو كنا تروفا كنا أكما تروفة كلام مفا كنا رت فيدمنا أني already وان داونلود قد جروف إسن اللي داونلود قد أوبين كجو كنا تفيدماني kanammoo waan meemoriin keenya nuuf hin dandeenyeef jecha kanannoo kajoo kana fayyadamne irra deemnee saniin booda quraana guutuu qabachuudha 30 qaba irra deemnee haala kanaan bakka nutti tolee daawunlood godhachuudhaan hafazuufis ta'e qara'uufis ta'e akka kanatti haala kanaan bakka tanatti tuyna sheekota nu barbaachisu inni nuuf fidaa bakka tana kunu as tuquudhaan sheekaa nu barbaachisu askaysaa barbaadachuudhaan an sheek aliidhaan filadhee shee alii uzeyfi saniin booda eega sheekonni akka dhufan hunoo bakka tana tuyna tana yoo tuyne kunoo haala kanaan daawunlood nu godha jechuudha dirqama daawunlood godhuun nurraa eegama eega daawunlood nu godhe booda irra deddeebi'ee akka hanga nuti hayaata tokko yookaan sani ol hafazuu dandeenyutti guyyaa guutullee nu barbaachise irra deddeebi'a jechuudha akka nuti qayyabannu barsiisaa alatti jechuu quraana qara'us hafazuus dandeenya baay'ee karaa gabaabaa ittiin qara'uu fi yookaan hafazullee nu gargaarudha aappii bareedaadha jeetin isiniif qindeesse aappiin kun baay'ee bareedaadha anaa gama kiyyaan baay'ee na fayyade inshaallah isinillee akka isin fayyadu abdii guutuun qaba inshaallah waan kun shinni baay'ee lafatee fangana ture malee isin biratti dafee akka gattu xaniin daawunlood godhee fixa jeetin abdadha haala kanaan daawunlood godhannaa inshaallah obsaan fi murannoon hanganni fixuu eegganna inshaallah amma daawunlood godhee fixa jechuudha kan dura kaitaanullee haaluma kanaan maaliif sadii waan ta'eef tokko tokkoon daawunlood godhaa deema haala kanaan daawunlood godha amma kun haala kanaan eega daawunlood godhe booda irra deddeebi'ee الرحمن الرحيم حالة كلام بس إن شاء الله قل هو الله أحد أكني ردد ديبئ نفكراف بكتنا تويني شودا كن هوكو تاكا هوكو سدي لك بكتنا هوكو أفور سديتي كان رتيمو وياغوتو أكا كانان إردد ديبودان نوبرسي سبا يأبي بريدالا يوغل لكفني حالة كانان تيمي شودا bakka birallee bakka isinitti tole kanaan alallee daawunlood godhattanii fayyadamuu dandeessan jechuudha aappii baay'ee bareedaati bakka isinitti tolerraa daawunlood godhattu as tuyita haala kanaan ammallee bakka isinitti tolerraa daawunlood godhachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha karaa salphaadhaan akka kanatti irraa fayyadamaan isiniin jaa obboleeyyan koo islaama kana malallee hedduutu jira warroonni gartee amma kalamaffaa kanarratti suudeysii kajoo kunilleen offlaayiniidhaan fayyadamtanii osoo onlaayinii hin banne offlaayiniidhaan quraana 30 jechuudha ajuuza guutuudha irraa fayyadamuu dandeessanii inshaallah haala kanaan haa irraa fayyadamnu waliin jenna obboleeyyan keenya waan beeyin wal barsiisuun nurratti dirqama
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.